raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Oolmaa bultiin isin nagaa hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamoo ashamaa kan nagaasan fuudheef turtiin keessan sagantaa tamsaasa kallattii raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa kamisa fulbaana bultii 16 bara 2021 waliin haa ta'uuf kan isan hawwatu ana xiiqii dhugaasaati anis anaa dhufu jedhee yaadha. Ana Abina Bindabarafitti bal'ata keessaa sanii nama gadii wareegan jecha dhageenya nuti fi maqaa isaanii illee nurraa fagoodhaa dabaafachuun dandeenye. Waraana bilisummaa Oromootiif geessaa jirta. Gara waraana bilisummaa Oromoo qopheessuudhaaf jechuudhaan saamichi bifa garaagaraatiin godina Walloo kana keessatti babal'atee jira. Oromoon biyyisaa Oromoo bakkeessaa magariisa ijaarratee kan jiraachuu qabaa malee waraana taa'eeraaf sirni duriitti beekta sirni ammaan ta'u jiru bakka sirna bashaa kan sirra kuffisee kun biyyisaa bakkee Oromiyaa tokkotti ijaarratee kan jiraachuu qabu jedhan gamhiyyan. Sagalee ammaan kan ol duraa duuba san dhageessifne kunniin giddugaleessa Oromiyaa lixa shaggar hona gindabaratti bilbiluun ajjeechaa suukanneessaa Oromoota 3 irratti guyyaa kaleessaadhaa galgala mana hidhaati fuudhuudhaan loltoota Koloneel Abiyyiin raawwate qorachuun odeessa guutuu arganneef gara kaaba Oromiyaa konyaa Walloottis bilbiluun haala waliigalaa hawaasni Oromoo konyaa Walloodhaa keessa jiru saamicha humnoota fiinxaaleeyyii naannoo Amaaraa fi loltoota Koloneel Abiyyiin hawaasa Oromoo Walloo irratti deemaa jiruuf qabxiilee akka irratti yaada bal'aa Oromticha kaaba Oromiyaa konyaa Walloo irraa arganne keessaa dubbii ijoo seensaaf fudhannee isan dhageessifneef gara kibba Oromiyaa godina Booranaatti bilbiluudhaan bonni dheeratee hongeen ammaachuun marraa bisaan dhibuun dhumaatii loowwan Oromoo Booranaa murataa jiruu fi akka hawaasaattu hawaasni rakkoo hamtuuf saaxilamee jiraatu irratti odeessa bal'aa Oromticha Booranaa irraa arganne keessaa dubbii ijoo seensaa fudhannee san dhageessifneedha. Guutuun odeessaa fi mariilee Oromoota 3 waliin tolfanne sagantaa kana keessatti kan isiniif dhiyaatu ta'a. Turtiin keessan ammas agabaayii koffii keenyaatti nu faana haa ta'uuf isan hawwataa jalqaba irratti giddugaleessa Oromiyaa lixa shaggar hona gindabaratitti bilbiluudhaan ajjechaa suukanneessaa guyyaa kaleessaa galgala Oromoota 3 irratti lixa shaggar hona Abuunaa Gindabarat keessatti raawwatee fi haalamtuu yeroo ammaatti hawaasni Oromoo godina Shawaa lixaa hona Gindabarat mudataa jiranirratti odeessa arganne isiniif dhiyeessina. Sunis muuziqaa ce'umsaa kana booda eegala. Ana Abina Bindabarafitti bal'ata keessaa sanii nama gadii wareegan jecha dhageenya nuti fi maqaa isaanii illee nurraa fagoodhaa dabaafachuun dandeenye. Gochisuuf kanneessaa kun babal'atee asumatti illee gara aanaa Gindabarat magaalaa isaatti keessallee hin jira. Mucaan tokkos akkasumatti manaa bahee gara shaggar kana dhaqee otoo balaa jiruuti karmatti sakatta'insa fakkeessaniitiin ajjeesanii gadda gaafa bultii lamaati kan inni baddalanii bultii lama rukkutaniiti gara Finfinneetti otoo deessisaa jiranii riiveriidhaan achitti taraaraa keessatti baddalanii gaddifeetiin gandaa bakkee bal'aa keessatti awwaalamee milishaadhuma gandaadhuma kanatu hidhataadhuma kanatu tarkaanfii irratti fudhatee humna mootummaa kanatu. Gindabarat keessumaa magaalaa kaachisiif naannoo sana rakkoon hamaan akka jiru nus deddeebinee odeeffannee Oromoo dhageessisaa turre. Mee ammoo maaltu jira? Mucaan amma ajjeefame kunoo maqaan isaa eenyu? Maqaan isaa Kabbadaa Bochootee jedhama. Ganda bakkeessaa keessatti dhalatee mucaan hojii humnaa hojjechuudhaaf gara shaggar kana dhaqee yeroo ji'a tokko guunnee fakkifaqee ayyaana waggaadhaaf maatii isaatti balaatee deemeeti. Sakatta'insa fakkeessanii nama nagaa hiyyeessa abbaa ijoolleeti karaatti wareeganii haalli Gindabarat keessa jiru baay'ee yaaddessaadha.
dukkana keessa jira uummanni aanaa gindabarati kan inni biyyaa isaa hin beeku baay'ee nama yaaddeessaa bahee galuu hin danda'u gabaan hin jiru namni wal keessa hin deemu suuqiin hin jiru inni baadiyyaa magaalaa hin dhufu inni magaalaa gadi hin bu'u warra du'aa walii namni hin naqu baay'ee yaaddeessaadha fuulduratti maal akka ta'u isaa mootummaa kamitti akka himatan eenyu furmaata akka godhu kun uummata oromootiif maallee waan galeeru hin qabu waraanni bilisummaa oromoo gandaa 32 mana keessatti dhuunfatanii jiru kaayyoo barsiisa isaanii barsiifachaa jiru hojii hojjechaa jiru uummata isaanii isaaf bilisaan nama wal lolli araasaa jiru daangaa wal dhiiban immoo sirreessaa jiru waraanni bilisummaa oromoo tarkaanfii fudhachuudhaaf illee kana booddee duubatti deebi'anatti fakkaatu uummanni inni isaan qabsaa'anii dhumaa jira jalatti namni beelahaa jira mana bahuu hin danda'u manni gubachaa jira namni bishaan keessatti gatamaa jira namni awwaalcha dhabaa jira fuulduratti immoo waraanni bilisummaa oromoo kaayyoo mataasaa qabanatti fakkaata. Amma gandeeni gindabarat kun lafa oboon to'atee jiru gidirfamni sun irraa dhaabbatee inni qotatee inni oomishachaa nagaadhumaan jiraachaa jira akka odeeffannoo qabdaniitti yoollee walirraa bitee walirraa gurguree magaalaa dhufee magaalaatii galuun rakkoo ta'eyyuu. Ganna baadiyyaa keessatti namni qotachaa barahaa biree horiin darabaa gashatee namni qotachaa jira tasgabbeessaa jiru daangaa gaarii abbaa aseesee argojjan karaa guduruu aseesee daangaa jirbiichaa sakattaanii eegaa jiru namni makkannootaa goojamee markaasee seeqanii horii uummataa hinannillee achitti keellaa dhaabanii hojii bal'aa hojjechaa jiru inni magaalaa keessaa immoo asii gadi buusuus hin danda'anii sirni maxxanyaa kun immoo haasaa isaa baay'ee jalaa fashalaa jira yeroo har'aa kanatti dhidhiitachaa jiru hindaaqqoo kokkee irraa gatanii mormirraa buute lafatti babattisaa jirti wannaanni badiidhaaf kaase immoo nama balleessuu dandeessi waan ta'eef waraanni bilisummaa oromoo yeroo har'aa kanatti mo'icha guddaa dhuunfatee jira aanaa gindabarat keessatti waan tokko wanti nama yaaddessu hin jiru magaalaa keessatti immoo nama fixaa jirti mana hidhaa keessaa baatee kaayyoon ishii nama hidhaa keessaa baatee nama karaa deemtutti malee baadiyyaa buutee yookaan tokkitti fuutee galuu hin dandeessu. Haala naannoo sanaa kan ammeessee guureedhuma ilmaan nafxanyootaa mootummaa Koloneel Abiyyi bilchiginnaa kana wajjin jirtutu ijaaramee gaagaama guddaadhaaf illee Oromoo saaxilaa jira. Oromoota ajjeefaman kanallee kan fileetikaaf waraanaaf kennu ilmaanuma nafxanyootaatii jedhu attamamma haalli ijaarsa ilmaan nafxanyootaadha kan magaalaa kaachisiif naannoo sanii kun. Sirni nafxanyootaa fi ijaarsa ijaaramtee jirti mana uummataa cabsitee qabeenya namaa sakkatta'uusa fakkeessitee saamaa jirti midhaan namaa magaajala keessaa baaftee hamma godina ambootti walii fe'aa jiru caasaa ijaarrattee humna biyya bushuu kan ta'e humna hattuu humna deebiyyeetu as keessatti nafxanyoonni wal filanii sirna amaaraa asirratti caasaa ishii ijaarrattee saamichaaf keessa malee waan biyya bushutu seeti waanuma bu'aa buuftu seeti yeroodhumaan malee waraanni bilisummaa oromoo tarkaanfiidhaaf kaayyoo akeeka isaanii eenyumatti isin hin danda'anii eenyumtis beekuus hin danda'anii ibsaa gaanii keessaa biyya jechaadha qixiin isaanii kanaaf isheen as keessaa immoo sirni nafxanyootaa kun badaa jirti harca'aa jirti saamaa jirti nyaattiin du'aa jirti jechaadha kanaaf gatii qabdu yeroo warraa kanatti gatiin qabdu qabsoon immoo dhiigaan malee waan illee kana uummanni oromoo baruu qaba tola hin dhufu jechaadha uummata oromoo bal'aadhaaf yoo warreen dhaabu hojjechuudha ittaasiinee tokkoon deemuudha walla gahuudha adeemsa tokkoon harka tokkoon wal qabatanii sagalee tokkoon sirna abbaa irree kana sirna nafxanyaa sirna bilili kana ofirraa funkoshuu qabuun jedhan uummata oromoo bal'aatiif kan hin dhaabu kan magaabaadhaati. Kan amma san dhageessifne kun gara giddu galeessa Oromiyaa lixa shaggar hona gindabaratitti bilbiluudhaan ajjechaa suukanneessaa guyyoota lamaan kana godina Shawaa Lixaa hona Abuunaa Gindabarat keessatti raawwateef ajjecha akkaan hamaa dhalataa godina Shawaa Lixaa hona Gindabarat irratti guyyaa lamaan kana raawwate akka waliigalaattis haala hawaasni Oromoo gamasii keessa jiru irratti odeessa arganne san dhageessifneedha. Kanatti mo'ansuudhaan gara kaaba Oromiyaa Konyaa Wallootti bilbiluudhaan saamicha hidhaaf girfama hawaasa Oromoo Walloo mudataa jiru lola humnootaa fi xaaleeyyii Amaaraa takkaa'u mootummaa Koloneel Abiyyiif warra TPLF gidduutti gaggeeffamaa jiru. Addatti immoo dhimma egeree Oromoof Oromiyaa takkaa'u akeekniif galmi qabsoo bilisummaa Oromoo eessaa irratti yaada Oromticha kaaba Oromiyaa Konyaa Walloo irraa arganne isiniif dhiyeessina itti dhiyaadha. Kaaba Oromiyaa Konyaa Walloo dawwee harawaa kana keessatti abbootii qabeenyaa Oromoo hedduu midhaaniif qabeenya illee akka saamanidha. Kaleessa dheengadda kana kan himamu
guyyaa kaleessaa moo gara baatee haa ta'u iddoo kana na sirreessitaa uummanni mootummaa Koloneel Abiy wal haleeluutu himamaa jira. Sababa sana wal qabatee naannoon sun nageenya akka hin qabne kan keessaa badan illee akka jirantu himama. Meemorii keenya kanarraa anfanna. Saamichi eessatti gaggeeffame hawaasa Oromoo irratti abbootii qabeenyaa Oromoo Walloo irratti? Saamichi fi reebichi hidhaan akkasuma ajjechaan godinaalee Oromiyaa bakkoota garaagaraa keessatti waggaa 3 kan amma darbaan kana keessa dhuma garaagaraatiin hima ture. Addatti amma gaafa guyyaa dheengaddaati. Gaafa guyyaa kibxataa jechuudha. Godina Walloo aanaa Dawwee magaalaa Booraa keessatti isin warra shaneedhaan deeggaruu suuqiin keessanii warra shaneetu isinirraa gurgurata isaaniif meeshaa dhiheessuutti jirtan jechuudhaan namoota lama irraa addatti qabeenya suuqaa isaanii guutuma guutuutti ni saamanii akkasuma abbaa qabeenya tokko maqaa isaanii haga ammaattillee adda baafachuu baadhu kan sadaffaa kuni qarshii galkuma 200 irraa saamanii irraa fudhatanii jechuudha. Kan waraana bilisummaa Oromootiif geessaa jirta. Gara waraana bilisummaa Oromoo qopheessuudhaaf jechuudhaan saamichi bifa garaagaraatiin godina Walloo kana keessatti babal'atee jira. Akkasuma ammoo guyyaa dheengaddaa Dawwee Booraa keessatti waan hamtuu fi sukkanneessaatu gaggeeffame. Bakkuma kana Dawwee Booraa kanatti gaafa waggaa tokko akka har'aatti yeruma akkasii kana guyyaa tokkotti aduu saafaa mana garnama 27 kan itti gubatee ture. Egasuma guyyuma guyyuun mana namoota hedduun gubachaa ture. Gaafa ja'a facaasaa amma darbe kanaallee manoota hedduu gubanii jiranii isin miseensota waraana bilisummaa Oromoo deeggartanidha. Akkasuma ijoollee keessattuu waraana bilisummaa Oromoo keessa jira jechuudhaani deebichaa fi hidhaa garagaraatti waggeeffamaa ba'ee jechuudha. Ooyiruun warra miseensota waraanaatti dabalamaniillee akka hin qotamnee fi manni isaaniillee gubamuutu ture. Amma immoo shakkii irraa kan ka'e jabina waraana bilisummaa Oromoo godina kana keessatti jabaachaa dhufeeni magaalaa Booraatti waraana bilisummaa Oromoo yeroo siqu baadiyyaalee keessa guutumatti to'atee haga uranee salaamaa bakka jedhamtutti waraana bilisummaa Oromootiin to'atamtee jirtu guutuma guututti. Gaaf kana ol Dawwee Booraattillee ol gara magaalaa guddittiitti bahuuf deeman jechuudhaan sodaa fi xiinqamuurraan kan ka'e uummata sabboontoota irratti baay'ee dhiibbaa adda addaa gaggeessuutu jira jechuudha. Kuni kanaan osoo jiru godinuma keenya kana keessatti gaafa guyyaa kibxataa galgalarraa naannoo sa'aatii 2 jalqabee naannoo sa'aatii 4tti sa'aatii 2 dhukaasatu deemaa ture. Innis bakka Kombolchaa jedhamee beekamu ka godina addaa saba Oromoo osoo hin taane ka gara naannoo Amaaraatti lakkaa'amanii achi keessatti humna raayyaa ittisa biyyaa kaampii guddaatu bakka sana ture. Kaampii sana keessatti gaa dhukaasatu jalqabe. Dhukaasessu sa'aatii 2 deemu keessatti hogganoota waraanichaa kan turan hedduun illee akka gaagaamaniidhaan dhaga'ame. Egaa dhukaasni kun erga jalqabe sa'aatii 2 kana keessatti haa dhaabbatu malee sanii asillee lolli kooridooriin akkuma itti fufetti jira. Saniin durattillee yeroo hedduudhaaf shakkii fi walitti muufannaan gidduu isaaniitti akka turellee odeeffannoo gahaa qabna. Egaa sanuma wal qabatee gaafa guyyaa kaleessaa jechuun guyyaa roobii jechuudha. Ganamarraallee miseensonni raayyaa ittisa biyyaa kaampii sana keessa turan. Egaa kaampii sanarraa baafatanii gara ganda dhaloota isaaniitti galuudhaaf yeroo badanii warreen itti dhaqqabamee fi warreen magaalaa keessa osoo hin seenne qabamanii reebicha hamaadhaan reebamanii caccabfamanii fi mooraatti deebifamanii. Egaa namoonni hedduun ammoo moorichuma keessa osuma ittiin dammaqanii baqatanii galanillee ni jiran jechuudha. Kun egaa guutummaatti mooraan naannoo sana jiru suni Kombolcha keessatti argamu suni mooraa raayyaa ittisa biyyaa suni guutummaatti akka diibbateeruu fi akka wal barbadeessanii jiran akkasumatti maqaa harumaa fi wal tooranii achuma keessatti humnaa wal ukkaamsanii qabanii jiranii. Erga sanii achi keessa qaamni biraa seenuu hin danda'u. Qaamni waraanaa achi keessa ammoo ala bahuu hin danda'u. Dhukaasillee dhaabbatee jira. Maalirraa akka jiran wanti beekamu hin jiru jechuudha. Akka guyyaa har'aa guyyaa kabsaataatti jechuudha. Egaa rakkooleen akkasii kun bakkuma garaagaraa godinuma keenya kana keessatti dhiyeenyaan kan argaa jirru. Kun bakkoota garaagaraa Oromiyaa godinaalee kan keessallee jiraachuu mala. Egaa godina keenya kana keessatti garuu wal-dhabdeen gidduu warra miseensota raayyaa ittisa biyyaa gidduutti gaggeeffamaa jiru. Bakka garaagaraatti gara baateetti illee kanumatu jira. Kaabinoonni
ummata jalaa midhaan gargaarsa gaafbar darbee hoomaa waan isaatti warra miidhamaniif gargaarsa maallaqaatii fi gargaarsa midhaanii gara gargaarsa warra nyaataa warra addunyaatiin godhamu sana hatuurraan kan ka'e kaabinoonni gidduu isaaniitti wal dhabbii guddaarra gahuudhaan milishoonni bakka garagaraatti walitti qabamanii turan kaabinoota gidduutti sababa wal dhabdeen uumamee fi yeroo itti faca'anii garaa jirantu jira. Marsaalee hedduugaa akka kaampii guddichaa shari'aatti dhaanaa baatee ganda shari'aa irratti dhaabatee ture amma guutumatti dhiibbatee jira. Gariin miseensota ni badanii gariin ammoo sossobanii konkolaataa lamaan erga hayiqiitti geessanii eessa fuuteen dhabamsifame booda guutumatti mooraan suni ni dhiiggatee sanii asillee aanuma baatee ganda raastara cuffataa jedhamee beekamu irratti humni milishoota walitti qabamee bakka tokkotti uummata dararaatiif uummata dirqamaan akka nyaata isaaniif godhaniif ka dirqisiisanii bakka sanitti ukkaanfamanii qabamanii turanii sababa wal dhabdee gidduu isaaniitti uumamee gargar faca'anii jiru jechuudha. Saamicha kana yeroo ammaa kana aanaa dawwee booraa irratti gaggeesse hoogganummaan isaa qaama warra saamichaa kana ka abbaa gadaa jedhee of waamu hoogganaa ka abbaa gadaa akka godinaatti jiru isaan durfama warra godinaatiin durfamee qaamni immoo bakka kana irratti bobba'ee dirqama kana fudhatu milishoota jechuun milishootaa fi bulchitoota aanaa warra kanatu waliin qindaa'ee baay'atanii deemaniitti humna nama dirqisiisanii fudhatuutu jira. Dawwee booraa kana irratti milishootaa fi kaabinoota aanaa irraa kaasee haga gandaatti jiran qajeelfama abbaa gadaa ka godinichaatti qajeelfama isaatiin ka dirqamicha raawwate ammoo qaamota amma siin jedhu kana milishoota gandaatii fi kaabinee aanaa kaabinee gandaa dabalatee warra kana haa jettu aanuma baatee irratti illee wanti akkasii wal fakkaataa mana uummataa jigsuun jira. Mana uummataa sila uummanni kun dafqaan bultoota warra suuqiitti jiraateetti baroota meeqa mana arabaa dhiqaniiti mana baatee irratti magaalaa keessatti jettanii lafa qotatanii ijaarratan mana seeraan alaati jechuudhaan sila osoo seeraan alaa ta'uusi osoo humna namaa teessuu hunda diigamuun jiru konkolaataa armaan itti bu'anii diiguutu jira. Kunis kan gaggeeffame milishootaa fi kaabinoota aanaatii fi kaabinoota gandaa dabalateetti jechuudha. Saamicha bifa kanaatu gaggeeffamaa jira. Qaamaan kana gaggeessaa jiru qaama ajaja warra godinaatiin milishootaa fi bulchitoota gandaa kaabinoota aanaatii jechuudha. Kombolchaa irratti immoo qaamni mooraa guddicha kana keessatti wal haleele kuni raayyaa ittisa biyyaatti jira. Yeroo ammaa kana naannawa kanatti kaampiileen garaagaraa kan guutamanii jiran maqaan raayyaa ittisa biyyaatiin maqaa raayyaa ittisa biyyaa jedhuun wayaa yookaan yuunifarmii raayyaa ittisa biyyaa uffamu isaan garuu milishootaa fi humna addaatullee jira. Akkasuma ammoo qaamni makalaakaa warra TPLF irraa dandamateetii fi madoon ture madoo fayyanii ka naannoo kanatti argamanillee osuma jaatanii garuu amma bakka kanatti kaampii kuni maqaa raayyaa ittisa biyyaatiin kan jiru garuu immoo ka keessa jiru milishaa fi warra humna addaa kanatu wayaadhuma kana uffameetti jechuudha. Amma gaa kan wal aleelelleeni kallattiidhaan raayyaa ittisa biyyaa ta'uun ta'in gareedhuma naannoo Amaaraa sanii ta'uu isaattan hubadha. Mee qabxii keenya ijoo kan biroottan immoo tarkaanfadhaa. Innis maal? Dhiyeenya kana humni TPLF rukutamee booda deebi'eera waan jedhaa tokko karaa mootummaa Koloneel Abiyyiin dubbatama. Haa ta'utti guyyaa lamaan kana humni TPLF bakkuma duraan qabatee jiru naannoo Amaaraa keessaayyuu dhiibbatee gara gidduutti deemaa jiraatuutu himama. Ati gaa'ollaasan jirta waan kan irraa nuu himta. Ammoo kabiraan qabxiin ijoon tokko yeroo qabsoon Oromoo kun jabaattee gara fiinxaatti deemtu waan adda addaatu mooraanuma qabsoo bilisummaa Oromoo hawaasa Oromoo akkasumas hayyoota Oromoo jedhaman kana keessaa dhalatee hawaasni Oromoo galma qabsoo bilisummaa isaa akka inni wallaalu taasifamuudhaan gufannaan garaagaraallee deddeebi'ee uumama. Kanarratti illee waan jettu nuun jetta. Waraanni warra TPLF kun dhiibee dhufee godina Walloo kana keessa bakka warra Baabboo bu'aa bakka jedhamurrallee akkabee ture jechuudha. Kallattii tokko immoo caalii akka cifraatti fullee ture bakkoota garaagaraatti fullee of duuba sochii garboodaa jedhamu sana gaggeesse erga sochii garboodaa kallattii hundee turerraan godheeni sochiin garboodaa sun godhuun isaatis humni warra Eertiraa qaamni humni jabaan waan itti bu'aa tureefi sana dandeeffachuudhaaf jedha odeessi bakka sanarraa bahu. Kanaaf duuba deebi'anii kan turanillee amma ammoo haleellaa isaanii deebi'aniituma asuma gaggeessaatti jiru gara naannoo Gondaritti dhihaatanillee kaleessa akka jiran kiiloomeetira 40 akka fageenya sanirraa akka jiranillee guyyaa kaleessaatti odeessaa kallattii sanii arganne
akkasuma immoo godina keenya kana keessatti illee durraani baay'ee asee dhiibaa jirti warri raayyaa biyyaa jedhameeti milishoonni fi humni addaa naannoo Amaaraagaa jarmaa baqachuutti fi jarmaa sokkuutti ta'iniin alatti humnuma isaaniin duratti itti dhaabbatan argachaa hin jiranii warri suni akka riphee lolaatti fayyadamu akkasuma immoo meeshaalee gurguddaa kutaa waraanaa kaa itti fayyadamuu danda'u namuma muraasa tokkotu itti fayyadameefaa mootummaa kana daaraa kutee tabuutee dhabamsiisaa jira isaan kun dhiyaachaa jiran. Ajjeebilee waa'ee galma qabsoo bilisummaa Oromoo isa jedhu galmee qabsoo bilisummaa Oromoo egaa gaafa jalqabaa ka'u gabrummaa jibbilee ni koloneeffatame Oromiyaatu koloneeffatame waan ta'eef kolonii jalaa bahuudhaaf ammoo afaan qawweetiin qindaa'ee gidduudhaan illee qabsoo kana nagaa jedhameefaa Oromoo marsaalee garaagaraa yoo sofamullee yeroo har'aa kana isa irraa xumura qabsoo waraana bilisummaa Oromootiin hoogganamu qabsoon Oromoo goolaba isaarra ga'ee jira. Yeroo har'aa kanatti osoo qabsoon keenya bifa kanarra jiru hinaaftonni qabsoo bilisummaa Oromoo yookaan immoo dirma qabsoo keessaa warreen jedhaman suni yeroo garagaraatti afaan faajjessuu fi uummata kana sossobuutu jira. Egaa yeroo ammaa kanatti uummanni kallattiidhaan kan fakkeenya godhachuu qabu qabsoo bilisummaa saboota yoo laalle akka qabsoo uummata Aljeeriyaatiin yoo fakkeenya fudhanne uummanni Aljeeriyaa gaafa waggaa 132tti bilisoomu waggaa 132tti bilisoomuun duratti gaafa waggaa 129ffaadhaan gahan haga hayyuu dureen isaanii illee gaafa itti galee warri hafa wal qindeessee qabsoo isaa itti fiixaan baasetu ture jechuudha. Sana fakkeenya godhachuu qaba. Amalli qabsoo jajallaa fi daddabaa akkasuma kanuma dadhabsu ta'uu hubannee gantoonni illee akkuma kaleessa marsaalee garaagaraa ganaa bahan har'allee akkuma gantuun akka jirutti boorullee jiraachuu akka malutti fudhannee kana beekneeti qaamni fedhayyuu haa ganuu kallattiidhaan akeekaa fi galma keenya yaadanneeti maal gochuu qabnaa maaltu nu baasaa isa jedhamu giddugala godhannee deemuutu dirqama. Uummanni Oromoo kaalaatis ka keessattis ammoo warra gantootaa fi warra sababa garaagaraatiin qabsoo kana keessaa gananii ta'ee jaanitti ammoo waraana bilisummaa Oromoo kana keessatti ololuudhaaf deeman akkasuma ammoo afaan faajjessuudhaaf keessattuu warreen miidiyaa garaagaraatti fayyadamuudhaan warreen abbootii miidiyaa ta'an yeroo garaagaraatti kaleessallee gaafa bara 2018 irraa jijjiirama kanarraa namoota akka Lammaatii fi warreen akka Dr. Midhaaksaa fa'aa jedhaman kunniin gaafa sana bawwaan naqanii fi qabsoo keenya uummata kana sossobanii hallayyaatti gatanii sababa waraana bilisummaa Oromootiif oollee har'a dhaqqabannee fi qabsoo keenya sadarkaa har'aa kana qaqqabatte kana as deebi'anii immoo yeroo miidiyaaleen garaagaraa warreen makaleessa boollatti nu galche sana akka waan isaan har'a hojii isaanii irraa barataniitti isaan jala akka deemnuu fi isaan jala akka uummanni akka deemuu fi isaan as baasanii fa'aa wayii irratti qindeessu abdii isaan irratti gatuutu jira jechuudha. Kana ammoo uummanni Oromoo bareechee ka beekuu qabu abdiin isaa kaayyoo isaati. Kaayyoo sana immoo ka galmaan gahu tokkoon mataa ofii gaafatamummaan akka nurra jiru beeknee dirqama keenyaaf gaafatamummaa keenya maal baachuu akka qabnu beekuudhaan alatti qaamuma kaleessa fuudheeti hallayyaatti nu galchesan akkasuma qaamuma fedhallee haa ta'u abdii kan irratti gatuu qabnu kaayyoo irratti malee nam dhuunfaa irratti ta'uu hin qabu. Warreen kana as baasanii fa'aa uummata afaan faajjessuudhaaf shaakala godhan qabsoo kana gufachiisuuf hin danda'anii akkuma seenaa isaanii tureessanii osoo gabaabatti irraa dhaabatanii fi uummata kana afaan faajjessuudhaaf shaakaluu baatanii jedha. Kan ammas hin dhageessifne kun gara kaaba Oromiyaa Konyaa Wallootti bilbiluudhaan qabxiilee akka irratti yaada ijaaraaf gadi fagoo Oromticha kaaba Oromiyaa Konyaa Walloo irraa arganne san dhageessifnedha. Maa'ii irratti ammoo gara kibba Oromiyaa godina Booranaatti bilbiluudhaan hongeen dheeratuun wal qabatee miidhama nama horii Booranaa mudataa jiru irratti odeessa Oromticha Booranaa irraa arganne isiniif dhiyeessina. Sunis muuziqaa ce'umsaa kana booda eegala ammas turtiin keessan agamaayii kurfii keenyaatti nu faana ta'uun afeerraa keenya. Gara kibba Oromiyaa kana keessatti hawaasni Oromoo horsiifatee bulaan sababa hongeetiin akka malee miidhamaa jira. Loowwan illee irraa obba'aa jiru jedhu gama mootummaa biyyan bulshe jedhuun waan tokko waan hawaasaa godhamaa jiru marri dhiyeeffamaa jiru bisaan illee hin jiru jedhama. Maal keessa jirtanii? Wanni kee jiramu jiru hawaasni akka malee bonaan daraaramaa jira. Gama mootummaa immoo furmaatni jiru. Mootummaan bira qabaa jiru gara kibba Oromiyaa Boorana kanatti. Eessa lafa akkamiifaatti lafti hongeen kun ammaatti on akkamiiti? Lafaan akka marmaroo hawwata isaati meeshaalee uummanni baay'ee bonaan daraaramaa jira. Egaa baatii 4-5 darban keessallee yeroo akkasitti uummati dhumaa jiru sani isaanii uummanni quufa qabayyuu jechaa turanii ammoo maal jechaa jiran moo dhufanii dhuma isin hin gaafatanii?
lakkoonni uummata gaafatanii jiru uummata waan waraana guutaa kanaa fi daraaraa jiru waan ta'eef wanni uummata gaafatanii jirtu namni baay'ee bonaan daraaramaa jira. Kan mootummaatiif furmaata tokko hin jiru namni akka malee danda'e jabaatee jira. Amma sanuu yeroo loowwan bonaan obbaa jirutti yeroo uummatayyuu qoonqoon harkaa qabdu kanatti warri leenjii gaachana sirnaa sanniiniti uummata dararaa jiru leenjii kennaa jiru jettaati gamsanitti amma yeroo ammaa kana. Waan akkasitti duraan cufee ture. Hanga ammaallee wanni dhaabbatanii uummanni Booranni sila aadaa qabaani. Aadaa keessatti sila jaarrolee mata buufattee fi hawwaan uwwaa kaadhalte aadaa fi wannettu jiru malee gara waraana kanatti hin ergamtuu turte. Dhugaa. Isaan immoo hawwanii abbootii keenya ispoortii maan jedhaniiti waan akkana kanaan ganaa daraaraa jira waan ta'eef ammallee bonaa wal qabatee uummanni akka jajjaba jiraayyuu gara kibba Oromiyaa Booranni ispeeshaalii marmara of jechuudha. Amma kanaan dura waan akka inni joofaatu jira dhaabbileen garaagaraallee sila hawaasa horsiifatee bulaa kanaanuma dirmatu turan yeroo ongeen akkas jabaattu gamsuniinoo waan jiru jira moo mootummaa toolanqise? Jiru wanni akkas hin jiru ammaan kana akka duraan turetti dhugumaa eenyoo wanni mootummaan hedduun uummata gargaara ture gam bishaanis hin ta'in gama horii marra bishaan waan hedduun uummata deeggara ture amma immoo wanni akkas hin jiru uummanni baay'ee bonaan daraarama jira. Egaa silaa amma Oromoo karaa adda addaatiin dhibeenumata ol hirkaa qabaa gam tokkoon gara leenjii gaachana sirnaa jedhanii godina Booranaatti akkasuma lixa Oromiyaa kiyaalleen iddoo muraasaa baa Oromiyaatti waan kun jajjabduu giddugaleessa Oromiyaatti illee humnaan ijoollee mana barumsaati walitti qabaniitu leenjiif guuraa jiran jedhu rakkoon Oromoo asiif achi hin qabdu. Amma ka hongee kanalleen ka waan leenjii kanalleen akka waliigalaatti rakkoo Oromoof Oromiyaa akka qabdu kanatti furmaata godhuuf falli maalii jettaa jalqaba irratti akka hawaasni Oromoo akka keessaaf ka alaallee hawaasa Oromoodhaa hongeen miidhamaa jiru kanaaf dirmatuuf dhaamsa yoo qabaatte. Dhaamsi an qabu sila Oromoon tokkummaadhaan sirnoota akkana kan ofirraa qabachaa uummati isaa immoo akka tokkummaani sirnoota akkana kan ofirraa kaasee mootummaa isaaf ta'u wanna heduu barbaada. Kan kaan immoo sila akka uummati ta'e hubannoo hedduu haala mootummaa kun ittiin deemaa jiru irratti ilaalcha gaafaa barbaada. Sunuma bakka dhaamsi fayyadamni bira hin jiru. Sochii waraana bilisummaa Oromoo gamoo keessanillee akkam akka ta'e nuu kaafta fakkeenyaaf gara Gujii lixaaf Gujii ba'aa akka malee sochiin jajjabduu Boorana keessas iddoo tokko oboon dhuunfatee hawaasallee barsiisaa jiraatutu kanarraallee nu hime waan jira. Beeksila uummanni waboo baay'inaan jabeessuu qabu ture beekta. Waraanni bilisummaa Oromoo dhugumaa Gujii keessallee iddoo dhuunfatee jira Booranallee gara kibbaa kanaanii. Naannoo gumeen dalloo kanaan akkasumas naannoo galma wayyalee kanaallee kilabii dhuunfatee jira. Sila warraaqsi kun osoo akkanumaan cufe uummanni Oromoo bilisoomuu danda'a jedhee yaada. Hayya impaayera Itoophiyaa kun amma duruma duriiti Oromoon jaallataniin kan keessa kufee meeshaalee waraanaa ammayyaadhaa mootota dhiyaarraa argatanii miti Oromoo cabsanii dabsatanii irra aanan impaayerri qara ijaaramte ilaa ammaalleen Oromoof Oromiyaa nyaachaadhuma as geesse saniifuu fuuldurayyuu Oromoon impaayera kana keessa jiraatuu ni danda'a waan warri Abashaa Oromoo tolchanii fi egereen Oromoof Oromiyaa attammoo Oromoon silaa biyyuma see Oromiyaa qobaatti ijaarratuutu Oromoo baasaa jettameeti. Oromoon isaa Oromoo bakkeessaa magariisa ijaarratee kan jiraachuu qabaa malee waraana impaayeraaf sirni duriiti beekta sirni ammaan kan jiru bakka sirna Abashaa kan ofirraa kuffiseetiin biyyisaa bakkee Oromiyaa tokkotti ijaarratee kan jiraachuu qabu jedhan gamhiyyan.